dhaggeeffattootaa fi hordoftoota qophii argaa dhageettii Oromoo qophii argaa dhageettii Oromoo kan torban kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Qophiin argaa dhageettii Oromoo torban kanaa dhimma Irreechaa fi ayyaana Hulluuqoo Oromoon waqtii kana kabaju irratti hundaa'ee marii yookiin haasaa Obbo Sayyoo Useenii fi anis gama kiyyaan Shifarraa Kumalaati marii kana irratti dubbannaa marii waliin haasofnaa maaltu jira maaltu ta'ee ayyaana kana kabaju irratti immoo Oromoon yaanni kun akkamitti kabajamutti jiranii kan agammaa kabajames akkamitti kabajamee darbee wantoonni gaariin irraa mul'atee fi akkasuma immoo wantoonni xiqqoo Oromoon gammachiisnes yoo jiraate wantoota kanarratti haasofnaa nu waliin turaa turmaata gaarii jennaa. Gamanumaan Obbo Sayyoo Useen mee tibbi kun tibba ayyaanni Irreechaa fi akkasuma akka Oromoo naannoo Oromoo Booranaa biratti ayyaana Hulluuqoo tibba kana kabajama sunis mee ayyaana Irreechaa baranaa maal fakkaata maaltu irra nama gammachiisa wanti immoo akkasuma keessatti xiqqoo Oromoo quuqee yoo jiraate amare nume akkamitti ilaalte maal fakkaata Irreechi bara kana? Irreechi bara kana walumaa galatti bareedaadha nama gammachiisa. Nagaan jalqabee nagaan dhumee wanni guddaan sana kan biraa immoo egaa yeroo jalqabaaf egaa akkuma jedhametti waggaa 50 booda Finfinneetti deebi'amee kabajamuu isaa fi haala bareedaa ta'een haala addunyaa harkisuun kabajamee darbee kunis waan bareedaa Finfinneenis Oromoo urguuftee jechuun faayinaali. Baay'ee gaariidha kun dhugaatti nama gammachiisaa namatti tolaa kun akkaataan itti ibsataniyyuu namoonni baay'een akkaataa itti dubbataniyyuu ibsataniyyuu rakkataa turan jechuudha akkuma Irreecharraa argaa turre miidiyaa irratti argaa turre uummanni itti gammadee jira gammachuun lafti hundi isa hanqatee jira kun waan namatti tolu kun immoo sababbiinsaa Oromoon waggaa 150 booda bakka isaatti deebi'ee waaqa isaa karaa nagaatiin irreeffatee waaqa isaa kadhatee galuun isa jalqabaati kun ayyaanicha kan adda godhuudha. Kabraa uummanni yeroo kanatti gaafa waggaa 150 dura Oromoon akkasitti walitti dhufee in irreeffatu ta'a. Bakka sanatti amma bakka Finfinnee kanatti irreeffataa akka ture Oromoo naannoo sanaati. Oromoo tuulama keessaa immoo gosa bakka sana jiraataa turedha. Bara kana immoo waggaa 150 booda Oromoon dhiibbaa isarra ture gabrummaa isarratti gatamee ture sana ofirraa dhiibee akkuma ta'u ta'ee qabsaa'es ofirraa kaasuudhaan amma dhufee kan nama ajaa'ibsiisu ka duratti sana caala ka gaafa sana caala Oromoon kiiloomeetira 100 meeqa Finfinnee irraa fagoo jiru kaabarraan wallorraa ka'ee kibbarraan aga Oromoon Boorana keessa jirurraa bahee baharraan aga Oromoon daangaa Somaaliirra Oromoon jiru Oromoon naannoo Ogaadeen jiruyyuu achiyyuu dhufee lixarraan immoo aga Oromoon Beenishaangulii fi Waambara keessa jiru dhufee akkasuma saboonni ollaa Oromiyaa jiraatan hundi itti makamanii Oromoo waliin dhufanii kabajan kuni waan addaa nama jechisiisaa jechuudha. Mee gamanumaan sabaaf sablammiin biraa kun dhufee Oromoo waliin kabajuun gammachuudhaan itti hirmaatee ayyaanni kun ayyaana keenya Irreechi ka biyyaayyuu ta'uu qaba Oromoo bira darbeeti. Kan akka biyyaatti fudhatuu qabna jedhee namni aamleedhaan gammachuudhaan ibsataa ture. Kan akkamitti ilaalteeti? Egaa Oromoon bal'aadha yeroo jedhamu namni egaa maqaa qofatti fakkaata garuu akkasiin Oromoon dhugumaan bal'aadha jechuun Oromoon kaaba gara mootummaa naannoo Tigraay irraa kaasee haga Mombaasaatti jira Oromoon gara kibbaatti jechuudha. So Oromoon sun hundi Oromoo sana hunda keessaa namni dhufeera. Akkasumas baqattoonni biyya alaa jiraatanis kan galee kabajee jira asitti immoo bakkuma jiraatanitti biyyoota adda addaa keessa jiraatan keessatti
kabajameera haga Eeshiyaa, Awurooppaa, Ameerikaa lafa jira lafa Oromoon jiru hunda irratti kabajameera jechuudha. Oromoon immoo egaa duri gosni Tuulamaa qofti hara sanirra hara Finfinnee irratti irreeffachaa haa turu malee Oromoon amma akka durii sana osoo hin taane dur walitti deemuu dhabuun waliin ta'uu dhabu yeroo gammachuus ta'e yeroo gaddaas waliin ta'uu dhabuun rakkoorra waan nuun ga'eefi amma immoo tokko xiiqiis dabalatee jechuudha. Oromoon kana booda ayyaana kana guddisee sadarkaa addunyaatti akka ilaalamu akka kabajamu godhuudhaaf akka beekamu godhuudhaaf Oromoon hundi walitti dhufee kabajuun dirqama ta'a jechuudha. Tokkoffaa jabina bal'ina Oromoo jechuun aadaa fi bareedina aadaa fi ummatni Oromoo immoo ummata nagaa ta'uusaa karuma kanaan ibsuu deemaa jechuudha. Amma akkaataa karaa miidiyaalee garaagaraatiin irreechi kun itti gabaafames haala bareedaa ture jechuudha. Addunyaan waan itti gammaddee fi waan jaalatte fakkaatte jechuudha. So colorful jechaa turanii so ummata jechuun miidiyaa addunyaas hedduu harkiseera. Kanaafuu Oromoon fuulduras kanumarra guddisuuf deema. Of guddisuuf aadaa kee guddisuu qabda. Qabeenya ati qabdu sanumaa jechuudha. Kanaafuu Finfinnees irra deebi'anii Finfinnees bakka handhuura ofii irra deebi'anii harkatti deeffachuufis so inuma ta'a jechuudha. Akkuma warri alagaa bobboo'an wanti Oromoon irratti walitumsaa jirus kanumaa jechuudha. Wanti nuti alagaa xiqqoo lafa keenya irra qubattee jirtu baqannee qarqara teenya ilaalluuf hin jirru. So irreechi kana booda guddachaatuma deemaa jechuudha. Xiqiidhaafis ta'e of beeksisuudhaafis ta'e aadaa ofii mul'isuudhaaf Oromoon jabaa ta'uu agarsiisuudhaaf dirqamaa jechuudha kun. Wanti nama gammachiisu immoo baay'ee uummattoota Amaara malee uummattootni Itoophiyaa hedduun sabootni sabaaf sablammoonni garaagaraa Oromoo biratti argamanii so gammachuu isaanii mul'isaniiru, nu waliin kabajaniiru. Nutis ka isaanii yoo isaan aadaa ayyaana isaan qabaatanis nuti kana booda waliin deemnee hirmaachuuf qophiidha jechuudha. So Oromoon waan gaarii agarsiise aangoo qabate Oromoon nama tuqe hin qabu ofumaa tuqamaa ture. Oromoon hunda ofitti harkisee humna akka isaan godhatan so waan danda'u hunda gochaa jira, sappoorti gochaa jira. Kanaafuu waan bareedaa ture. Kun dhugaa dubbachuuf kun waan ajaa'ibaati. Akkuma baay'ee irraa dubbatamuu jira akka addunyaatti illee irraa dubbatamuu jira. Namatti tola. Keessaayyuu gaheen namni hundi taphate jechuudha. Gaheen namni hundi taphate gama kanaan yoon gaheen namni hundi taphate jedhu Oromoon Finfinnee keessatti aga tokko waa jechuu danda'uusaa fakkeenyaaf injiinar Taakkalaa Uumaan bakka sana jiraachuun akkamitti ilaalama waan kana milkeessuudhaaf gahee guddaa taphate moo hin taphanne ka jedhu irrattis kun waan Oromoo fi yookaan xiinxaltoonni irratti dubbatanidha. Irratti dubbatu jennee tabdii qabna. Warri siyaasaas warri aadaa irratti hojjetus egaa nama bakka tokko qabachuun namni bakka tokko jiraachuun wanti isaa akka hojjetamuuf tooftaadhaan isaa ta'u kallattiidhaan waan mirga saba sanaaf ta'u waan nama hojjechuu irratti gahee guddaa qaba. Itoo Finfinnee keessa yookaan bulchiinsi magaalaa Finfinnee itoo nama biraa ta'e waan kun akka yaadametti xumuramuu dhiisuu danda'a. Dhuguma Oromoon inni kabajullee jarri namni biraa bakka sana too jiraate positively hin fudhatani. Challenge-tu jiraata malaa jechuudha. Akkuma kana dura warri mootummaarra ture gaafa Bishooftuutti kabajamu haruma nagaatiin ayyaanni kun akka kabajamu tiksuu fi eeyyamuu dhiisuudhaan namni yoo sagalee isaa dhageessifatu quuqama qabu akkuma beekamu bakki kun bakka itti quuqama ofii ibsatu gaatti bakka aadaa ta'ullee bakka baameetti irreenfatamu ta'ullee bakki kun pilaatfoormii irratti qabsoon gaggeeffamuudha turees jechuudha. Soomayyuu Oromoo kan walitti fide kan walitti qabe bakki kun pilaatfoormii bareeda ta'uu isaati. Namni amantaadhaan itoo waliin qoodiin godinaan itoo waliin qoodiin siyaasaan itoo waliin qoodiin bakka dhufee irratti argamu ture. Kun immoo seentarii yookaan jiddugala
Oromoon irra dhaabbatee sagalee isaa addunyaatti illee dhageessisuu fi itti mootummaa biyya sanaa mormuudhaan mootummaa sana ofirraa faccisaa turedha jechuudha. Kanaaf bara kana nagaatiin kabajamee xumurame kan jedhamu durattis warri ayyaana sana kabajuu dhufu rakkoo uumeetii miti. Rakkoo kan uumaa ture eenyudha? Mootummaadha. Mootummaatu interfere godha ture. Keessa seenee kanan godhiina akkasin godhiina yookaan kanan balaaleffatina jedhee gaafa akkaataa namni mirga isaa waan ibsachuu barbaadutti daangaa gochuu gaafa barbaadu walitti bu'iinsi dhufaa jechuudha. Gaafa walitti uummanni noo jedha warri sun akkas godhaa jedhanii uummanni lakkii jedha sanarratti walitti bu'iinsi dhufee dhibdeen kan uumamaa ture jechuudha. Malee durattiyyuu namni bakka sana waan sana kabajuu dhaqu Oromoon Irreecha kabajuu deemu namni achitti argamu ofiisaatii walitti bu'ee miti. Ofiisaatiifiyyuu wal arguudhaaf aadaa walii ilaaluudhaaf aadaa Wallaggaa Booranni arguudhaaf aadaa Booranaa Wallaggi Oromoon Wallaggaa arguudhaaf aadaa Arsii Oromoon Walloo arguudhaaf aadaa Harargeerraa jiru Oromoon Jimmaa sana arguudhaaf iddoo sana waggaatti namni akka malee dharraa'uudhaan bakka sana dhufee walitti maramee waliin sirbee achitti sabbaan barbaade kan kiristaana ta'e yoo barbaade iddoo barbaadetti waaqa isaa kadhatee deemuu danda'a. Islaamnis achumatti salaatanii ni jiraachuu hundiyyuu amantaa bakka sanatti bakka nargadhu jedhee miti jechuudha namni kan irraanyu jedhe. Amantaan kan abbaati waan kun immoo kan hundaa waan ta'eef bakka sana dhufee waliin gammadee galuudhaaf ture. Garuu warra mootummaatu jidduu seenee jeequ gaafa jeequ rakkoon uumamaa ture. Malee ofiisaati rakkoo uummanni achitti argamu rakkoo walitti uumee hin beeku jechuudha. So bara nama maaltu jira itoo rakkoon tokko hin uumamiin kabanyee deebinee galle ka jedhu kuni dhugaatti mootummaan harkarraa fudhachuutu akka inni akka nagaatti kabajamu godhe jechuudha. Duras mootummaadhumatu Oromoon populaaritiin Oromoon akkuma mul'anne bareedinni Oromoo kun akkuma mul'anne Oromoon sagalee isaa jechuun yeroo sana durafaa Oromoon carraa argate hundatti sagalee isaan ta'eef yeroo hunda kalarii isaa halluu isaa waan qabu waan isa ibsu hunda qabatee deema waan ta'eef akka hin mul'anne beekaatuma jeequudhuma fiir gochuudhumaaf yeroo hunda akkuma dur godhamaa ture jechuudha. Totaalii dhoowwuu dadhabanillee yeroo Haile Sillaaseetiin totaalii ka dhoowwame hara Finfinneerra moo sana dura I think sana dura se'a Oromoon akka hin kabajne waan akkasii ka dhoowwame jechuudha. Jechuun kabajamne Oromoon akka mul'anne aadaan isaa akka dhokatu ka godhamaa ture sana jechuudha. Amma xiqqeen tokkoffaan sana dur ka dhoowwamneef kanaafi qabee akka hafu dhokatee akka hafu taaffii godhametu Oromoon waan inni waan dur irra gahe sana gaa waan quba qabuuf jecha kanaaf wal bira dhaabbata amantaa garaagara ta'ullee namni walitti dhufa eenyummaa isaatiif jecha sababa amantaa fi sababa ilaalchaan adda yookiin immoo naannoo godinaan adda yoo wal ilaallu ta'e kufiinsi durii sunillee ammallee nurra gahaa jechuudha. So kanaafu Oromoon dirqama wal bira dhaabbachuun ijoolleen isaa immoo yoo baqabattee jirtu dhuguma amma injiinar Taakkalaan gahee guddaa taphate garuu immoo gahee irra guddaan immoo so kan qeerrooti. Kaan immoo mootummaan federaalaas gama isaatiin eeyyamuu isaaniitiif osoo eeyyamuu baatanii waan dhalatuuf deemu laaliga. So biyyittiin akkuma duriitti deemu jechuudha. So hubatanii kana eeyyamuun osoo nama biraallees ta'e bakka isaanii ka jiru kana dirqama eeyyamuu qabanii jechuudha. Yoo hin eeyyamne ta'e lafa ofiirratti ayyaana ofii kabajuun sitti ulfaata taanaan booda tarkaanfii mataa keetii atillee fudhachuuf deemta sun dhiibbaa fida jechuudha. Kan biraa ammallee wanti baay'ee nama aarsu amma gara habashootaatiin ta'aa jiru jechuudha. Sababa ayyaana Irreechaa kana oppiidiyoon tokkoffaa wanti isin balleessite waa'ee alaabaa kaasuun isaanii alaabaan akka hafuu maali jechuun isaanii probably waan amarri dagatee jiru waan habashoonni dagatanii turan maybe itti kaasuun ol wedhee yaada jechuudha. So doo achirratti ODP waan dogoggorte na fakkaata waa'ee alaabaa haasa'uu isaanii callisanii mirga uummataa waan ta'eef already dimokiraasii eega dimokiraasii jedhamee uummanni waan fedhe dhagaa baatee bahuu danda'a. Uummanni waan fedhe namni waan fedhe qabatee bahuuf mirga qabaa jechuudha. Waa'ee kiyya anumatu murteessa eega jedhamee dhuguma dimokiraasiin jira eega jedhamee wanni kiyya si tuquu hin qabu. Ati uummata biraa eega taate bakka mana keessatti hin dhufwani kan hin jiru
bakka ayyaanatti kabajamu dirreedha. Dirreen sun kan uummata hundaati eega jedhame jechuudha. Waa'ee alaabaa fi waa'ee uffannaa waan akkasii yaadanii dubbachuun isaanii sun still rakkinni akka jiru mul'isa. Kan biraa ammoo habashoota illee akka isaan irreechi siyaasa jedhanii akka isaan lallaban isaan taasisee jechuudha. Kanaaf qophaa'anii nu eegaa turan waan nuti fakkaannee baanu jechuudha. Kan biraa ammoo dubbii obbo Shimallis jedhe irratti akkamitti ilaalte? Like inni waanuma jiru sana dubbate gaa'e. So ammoo gamas wanni iyyamaa jiru waliin ilaalchisee mee dhiisuu qaba moo dubbachuu qaba ture sana? Sun egaa akkas jechuun suni Oromoodhaaf salphaadha. Sana beektaa akkas jechuun jedhaasuma bahamee jechuudha. Sana uummatni biyya sanaa hundi jechuudha yoo warri akka nafxanyaatti of laalu nu'iif jechaa jiru warra jedhu sanatu akkasitti of nu'iif jedhan jedhee of laale malee kuni abbumti fedhe waan na jedhaa jirudha jechuudha. Even eenyuun mootummaa uummata bakka bu'e tokkoo miti ganda keessattiyyuu ijoolleen sirni nafxanyaa suni biyya kana akka dabsaa ture biyyi sun akka dhiitamaa turte kan abbaan fedhe jedhudha jechuudha. Kun amma isaanii jijjiiramni kun dhufuuni wantoota akkas jedhamu sana nurraa hambisee jedhanii yaadanii jiran jechuudha. Amma waan akka isaan ta'an irraa wanti mul'atu. Kuni sirni nafxanyaa dhugaatti baay'inaan kan itti hirmaate isaaniidha. Ijoollee dhalootaanii Amaararraa ta'anidha. Sirnoota Haayila Sillaasee, Minilik fi sirna Dargii keessattis akka abbootiirraa dhageenyutti isaantu baay'inaan keessa ture. Dhuguma sirna nafxanyaati. Qawwee qabataniiti humnaan biyya kam tokko gochuudhaaf biyya Itoophiyaa jedhamtu kana tokko gochuudhaaf hojjetaa turanii waraanaa turanii nama ajjeesaa turanii kaan immoo harka kennate immoo walitti fidanii biyyattiin akka tokko taate biyya Itoophiyaa jedhamtu godhaa akka ture isaaniidha jechuudha. Sana jalaa erguu deemuu hin danda'ani. Kun immoo yoo jedhame warri amma jiru kuni maaliif akka advocate gochuufi dhufanii siif hin galu. Ati akkamitti waan badii tokko waan namni balleesse advocate gochuudha akkamitti dhufta? Badii erga jedhamee badii sana yoollee garee sana keessa yoo jiraatte inuma dhiistee akka badiitti fudhachuudha. Ati nama ajjeeseef dhaabbattee namni kun nama ajjeese jettee mormuun itoo ragaan jiru yookaan ineeja fira nama sanaa taateef kun waan hin taanedha. Kuni dhimma jastisii sanaa jechuudha haqa. Amma yeroo baay'ee isaanii akka waan beektoonni Oromoo akka waan ofii isaaniiti seenaa kana invent godhanii akka waan barreessaniiti hin beekna. Garuu nuti beektoota Oromoo osoo hin taane abbootiin keenya waan uumamerraa ragaa waliin kaanii waan isaan kaanii meeshaa lolaa isaan dur qabatanii ittiin lolaa turan kaan suuraalee garaagaraa ragaalee hedduu qabaachu Oromoon seenaa abbootiin keenya nutti himaa turan wantoota garaagaraatu waan darbe sana waan nu ibsu nuti waan hedduu ragaa qabna jechuudha. Plus madaa ofii abbaatu dhukkufata malee yookiin namni siin dhukkufatu isaan siyaasuma sana yeroo hunda innocensii sana taphachuu defensii fiiguu irra waan sana amananii wanni jechuu wayyu waan nurra geessan nutu beeka. Oromootu beeka waan Oromoo irra ga'e jechuudha. Malee Habashaan nutti himteef uummattoonni kibbaallee miidhaan kun irra ga'e jechuudha. Uummanni biyya sanaa irra jiru maajooriitiin sirna nafxanyaa sanaan miidhamaa akka turedha. Kibba deemtee uummata Sidaamaa yoo gaafatte maal takka ta'e sitti himan. Uummata Walaayittaa, uummata Geediyoo, uummata Koonsoo iddoo barbaadde deemtee yoo gaafatte sirni nafxanyaa sirna biyya sana balleessaa ture akka ta'e eenyuyyuu sitti hima. Uummanni biyya sanaa paarsantiin 90 sirni sun akka sirrii hin taane sitti hima. Amma uummanni ijoolleen amaartiyyuu ofii isaaniitiyyuu miidhameera. Amma kan abukaatoo dhaabbachuu fi deemu warra ijoollee warra sirna sana keessa turte warra bulchaa turan amma bar ijoolleen Amaaraa Finfinnee ayyitu kun hundi yoo duubni hiitoo qoratame warra ijoollee warra baalabbaataa fa'iiti beekta. Maal beeknama ijoolleen ilmaan akaakayyuu abaabayyuu Haayila Sillaasee fa'iyyuu jiraachuu malti keessa bar. Ijoolleen warra dhiigaanii Minilikii walitti hidhaman jiraachuu malan. Ala kana bare ammallee sirna sana bare warra gaggeessaa jiran jiru. Eenyu sana niksinnaa sana king eenyu sana walitti dabarsaa jiran jiru. Ala kana deebisuudha.
qophii jiru. Ammallee warri iyyu kun dhuguma Amaara miskiina Gondarii fi Goojjam jiru sana qotee bulaa Amaaraa ta'uu hin ta'in warra magaala keessatti guddattee Dr. Gammachuu maal jedhee araadaa hiikkatamaa araadaa jedhee ni beekta. Amma warra suni warra siyaasa sana hin jettu warra araadaa sanaadha. Ammallee waan kana kan wabii dhaabbachuuf deemu warra araadaa sanaadha. Warra ammayyaa jiranii jechuudha. Miidiyaa isaati irratti kaleessa yoo dhaggeeffatte fuulli isaanii cilee ta'ee miidiyaa irratti gaazexeessitoota warra ofiin jedhan suni ogummaa isaaniiyyuu dagatanii waa'ee kanaa dubbataa turanii jechuudha. Akkamitti nafxanyaa jedhama, irreecha akkamitti Finfinneetti kabajama, alaabni diimaa magariisti sun dhoowwame, alaabni abbaa gadaa fi alaabni adda bilisummaa Oromoo qabatamee bakka sana dhaquun isaan surumayyuu maal mormaa turani. Alaabni Itoophiyaan amma akka mootummaatti warri mootummaa qaban sun kan orjii ofirraa qabu suni Oromoon isayyuu qabachuu diduu jira. Kun immoo biyya sanaaf balaadha jedhani. Isaan immoo yoom qabatan? Already didaniiru argaa jirraame. Didanii turanii jechuudha. Wanni damaraadhuma yeroo masqalaa fa'aa ayyaana kabajan fa'aa argaa turreemi alaabaa isaanii qabatanii ba'an. So reaction isaanii dhugaa dubbachuuf is very funny. Reaction isaanii waa'ee alaabaa sana yoo kaasne akka tiyyuu amma tuqxee jechuudha. Alaaba jalqaba yoo warri mootummaa alaaba sanas haa ta'u ka abashoonni qabatan sanas dhoowwuun isaanirra hin turre. Oromoon bar maa qabatan jechuun hin jiru. Oromoon kiyya na dhoowwiin jedhe malee ati maaliif kana qabatte waa'ee namaa Oromoon bar gaafatee hin jiru bar. Gaafa adda bilisummaa Oromoo galu sanayyuu isaan magaala hunda keessa gaafa dhaabni Gimboot 7tti gaafa galu magaala hunda keessatti fannisanii weelkaam jedhanii jiran. Oromoon maa fannisan hin jenneen bar. Oromoon kan si ajaa'ibsiisu mirga namaa ni kabaja. Kiyyas kabajaadha. Alaaba sana yoo barbaadanii isa qofallee hodhisiifatanii suufii isaa uffatanii. Namni Oromoon maaliif akkas gootu jedhu hin jiru. Kiyya na dhoowwinaadha. Oromoon ka gaafatu anis kan hin barbaadu na dhoowwinaadha kan jedhaa jiru. Mootummaan immoo sana beekuutu sarra ture. Jarri haa qabatanii. Garuu Oromoon gaafa waan barbaade qabatu Oromoon dhoowwinaa. Maaliif dhoowwu isaan? Lachuu alaabaa lachuu dhoowwuun isarra hin turre mootummaan ammas dubbii kan ofitti fiduu jiru gama jaraarraallee itti muufachuu jiran mootummaa kanatti. Maaliif nu dhoowwanii alaabaa isaanii mootummaan naannoo Amaaraa akka alaabaa dhaabaatti dikileer godhanii jiranii. Amma dogoggora tokkoffaan ka ODP kana amma alaabaan koo alaabaa kana akka alaabaa abaa'ootti ilaalanii of keessuu baangochuu yaadan it is incorrect. Alaabaan kun alaabaa uummata Oromoo waan ta'eef alaabaa abboottiin keenya ittiin falmaa dhufan waan ta'eef alaabaa kana akka naannoo Oromiyaatti fuudhanii raggaasisanii umman dubbiin tun akka dhaabbattu asumatti gochuun dirqama isaanii ture. Garuu ammallee dubbiin kun wal mormisiisaa deemaa jechuudha fuulduraaf. So kun rakkoo guddaa ta'uuf deemaa jechuudha. Nama dhiisuuf deemaa. Isaan walumaa galatti alaaba jaraa dhoowwuun isaan irra hin turre gaafa masqalaa sana jarris alaaba isaanii akka fedhanaa qabatanii yoo barbaadan bakka chaarchitti illee iddoo fedhanaa godhatanii. Oromoos immoo Oromoon kan barbaade bar alaabaa kana alaaba dhaabaa gochuu jiranii. No alaaba dhaabaatii miti kun alaaba bilisummaa Oromooti. Alaaba bilisummaa Oromoo jechuun dhaableen baay'een adda bilisummaa Oromoo keessatti hirmaatanii fi qabsaa'aa turanii alaaba sana qabatanii jiranii jechuudha. Dhaabni hundiyyuu dhaabni baay'een sanaan socho'u jiran. Kana bira darbee immoo uummantichi ijoollee xixiqqoo elementary schoolii jirtu jalqabee aga yuunivarsiitii jirutti dargaggeessi qeerroon baay'een alaabaa kana mallattoo isaa godhateeti kan ittiin qabsaa'aa ture. Sochiin qeerroo qabsoon Oromoo akkuma waliigalaatti alaabaan kun mallattoo Oromoo hundaati jechuudha. Kana dhoowwuu jechuun rakkoo biraa ofitti fiduudha. Yaa amma ilaalchi jiru ODP'n alaabaa mataa isaa qaba. Sun alaabaa paartiiti jedhee yaada. Because ODP'n alaabaan paartii kiyyaa alaabaa Oromiyaa taa'ee murteessuu hin danda'u. I think mirga akkasii hin qabu. Because sagaleen uummatarraa fuudhame hin jiru ka. So alaabaan Oromootis uummanni sadarkaa sanaan yoo fedhan sadarkaa sanaan wanni jedhanii sagalee uummataa fuudhanii ilaaluu danda'u. Yoo murteessu caffeetti yoo dhiyeessuu dadhabanis gadi bu'anii wanni jechuun sagalee uummataa fuudhuun barbaachisaa yoo haala uummataa dubbisuu danda'anii kana garuu seeratti jijjiiruudhaaf seera godhuudhaaf alaabaa kana filannoodhaan dhiyeessutu sanarra jiraata. Filannoo dhiyeessuun immoo caffeen Oromiyaa akka beeknutti bilisa.
caffee jechuun warra seera baasuudha. Warra seera tumuudha jechuudha. Bakka bu'aa uummatootaati. Bakka bu'aan uummataa kuni waan uummatichi waan na fedhu irratti mari'atee gara seeraatti jijjiiraa jechuudha. Rakkoo uummata Oromoo keessa jiru kana rakkoo yeroo baay'ee wal mormisiisu kana namni tokko waan akkasii fidee maaf wanni teebiliitti fidanii maaf Dibet gochuun isaanii dibet maaf hin goone dirqama isaanii callisanii taa'u yeroo hunda yeroo baay'ee wanti isaan godhan hin mul'atu jechuudha. Kanaafuu waan akkanaa kana furmaata maatti hin barbaanne yeroo dhumaaf maaf addunyaa Itoophiyaa guutuun maaf irra wal mormiti waan akkanaa kana. Oromoonis nagaa argachuu barbaadaami. Kana booda alaabaa kana uummanni Oromoo dhiisuuf hin deemu yoomiyyuu taanaan. Kanaafuu murteessanii waan kana salphisanii lafa kaa'anii. I think gochuun isaan irra jiraata kana gamanumaan karaa sanarratti dhiibbaa ta'uu godhee baay'ee gaariidha. Maaliif dhimmi alaabaa kun furmaata argachuu qaba. Alaabaa kana furmaata itti gochuutu isarra jiraata. Kun immoo kan godhamu karaa caffee Oromiyaatiin dhiyeessanii irratti mari'achuudhaan garasitti deemu. Filannoon asa deemu jira. Filannoo duras yoo danda'ame yookaan immoo filannoodhaa booda siraaf filannoodhaa booda dhaaba filatamu abbaan filatamu hin beekamu yeroo yoo jiraate sana dura ta'uu godhanii bareeda. Sana ta'uu yoo baate immoo filannoo bariitu wantoonni akkasii kuni wantoonni uummata sana osoo godhanii bara ODP fiyyuu xiqqoo takka harka kennaafi beekta filatamuudhaaf iyyuu osoo waan uummanni jaalatu osoo godhanii ODP'n akka filatamu wanni ta'a beekta. Amma rakkoon ODP'n dhiphina paartii isaanii sana qabatanii waan rarra'a ofitti achitti rarra'anii waan jiraniif sirnuma duraa sanitti rarra'anii waan jiraniif xiqqoo waan hiikkanneef waan akkasii godhuu hin dandeenye. Paartiin ala ce'uu hin dandeenye. Fedhii uummata Oromoo ilaaluuf tarkaanfachuuf hin dandeenye jechuudha. Waan sana dhiisiiti. Garuu osoo godhanii immoo isaaniif harka guddaa ta'a jechuudha. Egaa walumaa galatti marii keenya gabaabsuudhaaf dhimma Irreechaa irratti kan dubbataa jirru dhaggeeffattoota keenya nuti dubbataa kan jirru Bosayyoo Useen anis gama kiyyaan Shifarraa Kumalaati. Dhimma Irreecha bara 2019 wal qabsiiseetii mari'ataa akka turre irratti haasaa akka turre. Egaa Irreechi bara 2019 milkiidhaan xumuramee jira. Oromoon kaabaa kibba baadiyyaa itti gammaddee jirti. Dhuguma rakkoon xiqqoo quuqqaan jiraatullee quuqqaan jiru immoo akkuma beekamu ammallee Oromiyaa bakka adda addaatti namni hidhamaa jira waan na jedhuudha. Jedhu qofa ta'in waan argamaa jirudha. Yeroo kamiyyuu caala hidhaan kuni akka namoota ofitti daddabalaa namoonni baay'ataa akka deemutu dhagahamaa jira argamaa jira. Kana biraan immoo namni illee du'uu jira. Bakkeewwan naannoo amma diddaan itti mul'ataa jiru godina Gujii fi godina Wallaggaa keessatti namni baay'ee miidhamuu jira. Uummanni omaan beekne uummanni siyaasa warra dhaabbileen siyaasaa mootummaa fi dhaabni siyaasaa adda bilisummaa Oromoo kan hidhannoodhaan itti fufa jedhee itti qabsoo itti fufaa jiruu fi warra mootummaa jidduutti rakkoon uumameen uummanni nagaan miidhamuu jira. Qabeenyi isaa baduu jira. Lubbuun baduu jira. Lubbuun ijoollee, lubbuun dubartii, lubbuun namoonni siyaasa kana keessaayyuu harka hin qabne namoonni baay'een jidduutti miidhamuu jirani. Kun immoo akkuma kaasne nuti waa'ee argaa dhageettii fi waa'ee aadaa irratti mari'achaa jirra. Achi keessa immoo argaa dhageettii fi aadaan kun yoo kaastu dirqama siyaasa si tuqsiisa. Siyaasa keessa akka inni waan wal qabatuu fi kana mari'ataa turre. Egaa Bosayyoo Useen dhumarratti mee wanti jettu yoo jiraate wanti itti dabaltu yoo jiraate itti dabaliitii marii keenya ka argaa dhageettii har'aa asumarratti xumurraa mee wanti itti dabaltu yoo jiraate itti dabali. Egaa waan guddaa irraa haasofne wanti biraa egaa wanti beekamuu qabu iyyiinsa bashootaatiif jedhamee wanti nuti mirga keenyaa fi waan godhachuu qabnu waan qabaachuu qabnu kennuu hin qabnu jara kanaa waliin falmiin keenya yoo isaan sirna durii san qabatanii ka dhufan ta'e mormiin keenya itti fufuu qaba. Oromoon fuulduratti waan irraa hafe waan isaa hanqate guuttachuu qaba jechuudha. Waan dura ijoollee isaa itti wareege sana galmaan ga'uu qaba. Har'allee kun aarii irraa kan ka'e aarii hora Finfinneetti Irreechi kabajamuu irraa kan ka'e ijoollee Walloo hidhanii gaafa kaaba Shawaati immoo ijoolleen shanoo immoo gaafa karaatti cufan dirqamanii gadhiisuu isaanii
kanas egaa har'a kun ta'uun baramee so tarkaanfiin akkasii kun Oromoo wal bira dhaabbachuun Oromoo waliin falmuun quba wal qabaachuun barbaachisaa ta'a jechuudha. So wanni torban kana ta'e irra guddaa waan gaariidha. Egaa bu'aan nuti barbaannu hundi wareegama barbaachisaa Oromoon kaafeefis egaa wareegama kaffaluuf qopheessuu qabaa jechuudha namni hundi. Yaa dhugaatti aadaan mataansaa qabsoodha fedha. Aadaa kee tursiisuudhaafi aadaa kee badi deebisuuni qabsoodhaan jechuudha. Qabsoo gaafa gootummoo dirqama siyaasatti si dhiiba. Siyaasa keessa si galchaa jechuudha. Aadaa deebifachuudhaaf aadaa kee itti fufuudhaaf gareen aadaa kee hin feene aadaa kee fuuldura dhaabbatu gaafa jiraatu dirqama sanaafillee inni qabsooftaa jechuudha. Aadaan kun iyyuu akka salphaatti miti ka deebi'u jechuudha. Ka deebi'u kanati aadaa kana jiraachistu akka salphaatti miti. Sana nu yaadachiisuuf dhaggeeffattoota keenya yaadachiisuudhaaf galatoomii dhaggeeffattoota keenya ijoolleen ayyaana Irreechaa kabajuudhaaf wallorraa dhufanii yeroo galuudhaaf gara naannoo isaaniitti deebi'anii mootummaa yookaan poolisii naannoo Amaaraatiin karaa irratti dhaabamanii akka qabamanidha. Qabamanii yeroo muraasaaf sa'aatii muraasaaf akka hidhamanii turanidha. Sun immoo Oromoo gara biraa jiru mufachiisuudhaan Oromoon gara biraa jiru keessaayyuu gara daangaa naannoo Amaaraatiin Oromoon wal daangessu Oromoon gara Salaalee Shawaa jarri kun ijoolleen kun gallakkifamuu qaban jechuudhaan hiriira nagaa fi mormii dhageessisanii karaatti ba'aniiyyuu karaa cufanii nu jedhutu odeeffannoo jedhutu nu qaqqabuu jira. Suni Oromoon gara biraa mormii ijoolleen walloo hidhamu mormii dhageessisuudhaan karaa cufuu eegaluudhaan mootummaan immoo warra ijoollee sana hidhe sana irraa sirreessuudhaan amma ijoolleen qabaman suni gallakkifaman egaa aadaadha. Aadaa kee gaafa kabajjee deemtu kunoo siyaasaan si fuuldura dhaabbatanii jechuudha. Siyaasatu sitti dhufaa jechuudha. Dirqama wal qabataa jechuudha. Aadaa fi siyaasa addaan baastee deemuun keessaayyuu uummanni gabroome aadaansaa kan gabroome aadaansaa kan jalaa warra isan feeneen kabade kuni sunillee qabsoodhumaan deebi'a. Qabsoon aadaa kana deebisuu aadaa kana sirriitti gadi dhaabu ittuma fufa jechuudha. Finfinneetti Irreecha qofa kabajneedha galleedha. Aadaan keenya guutumaan guutuutti deebi'e jechuu hin danda'amu. Maaliif ammallee warri aadaa kana balleessaa ture akkuma arginu ijji diddiimachuu jira. Ijji isaanii diddiimatee kun akkamitti jechuu jiranii. Kun immoo ammas qabsoon kun yoo ittiin fufiin qabsoon aadaatti yoo ittiin fufiin ammallee akkaataatti duubatti deebi'amu hin beekamu. Akkasuma dhaabbileen siyaasa Oromoo cimanii aadaan kun akka fuulduraatti deemu akka kabajamu irratti qabsaa'uu qabanii warri gareen siyaasa mootummaa keessa jiru akkuma arginu dhaabni PDO irratti qabsaa'uu qabanii kana caalaa kana dhaabna akkuma bosayyoo akkuma kaastee shimallis sana isaanis egaa jarri inni mormu nu mormu jedhanii too yaadanii silaa dubbachuu dhiisuu mala. Maaliif OPDOon akkuma arginu of eeggataa dubbatanii immoo kun dubbatamuu qaba keessaayyuu dubbatamuu qaba. Ijjis kun seenaadha waan seenaan godhe waan seenaan ta'ee seenaa ta'ee darbe namni dhoksuuf hin deemnu amma seenaa ta'e hunda boollaa baasuuf deemnaame waan irreedhaan nu jala dhokfame sana hunda baasuuf deemnaame kana booda jara kanaa waliin ni jiraanne yoo ta'e dhugaadhaan jiraachuuf deemnaa jechuudha walii amannee waan ta'e sana hunda. Kanaafuu irra diddibuun hin taatu ijoo ishii dubbatanii wanni dhufe haa dhufu. Isaanii yeroo hunda dhokfachuuf faana balleessaa deemu. Nuti immoo waan sana irraa mul'isuuf deemuu qabna jechuudha. So kanaafuu wanni inni dubbate sirriidha. Itti deebi'ees akka jarri jedhan san dhiifama wanti jedhamu hin jiru. Because seenaadha. Isaaniyyuu warri nurra dalagan sun warri ummata keenya harka muranii fi harma muran suni warri nu ajjeesan suni warri qabeenya keenyaaf lafa keenya fudhatan suni dhiifama hin gaafanne. Sanaaf mormaa jiru mi'a gamma nutis waan isaan jedha sana jennee fi waan isaan hojjetan sana ummata keenyatti walii himnee fi yookiin immoo paablikii haasofnee fi dhiifamne nu gaafannu hin jiru jechuudha. Ajjecha namaa fi dararaa namaa wanti caalu hin jiru. So kanaafuu sana seenaa ofii immoo namni dhokfatee nama wayii jedhama. Kanaafuu waan sirrii godhe kana uummanni Oromoo hundi bira dhaabbachuu qaba kanaaf. Yaa egaa kanarraa maal jedhanii fardis kunoo
dirreenis kunoo jedhani dhaabni siyaasa Oromoo bakka bu'een qabsaa jedhu kamiyyuu uummannis kunooti qabsoon uummataas kunooti diina uummatichatti ija diddiimeffatu uummaticha mirga isaa dhiibuudhaaf yeroo hunda dhaabbatee ija diimeffatu kana fuuldura dhaabbatanii lakkii ija keen diimeffatiin jedhaniitti dubbachuun dirqama dhaabbilee siyaasa Oromoo bakka buune jedhaniiti qabsoo kana caala warri karaa nagaatiin qabsoofna jedhanis baanii dubbachuu qabanii uummata kanaaf abukaatoo ta'anii dhaabbachuu qabanii yeroo adda addaa uummanni isaan eegaa akkuma jarri ija diddiimessee Oromootti ija babaasaa jiru Oromoon illee uummanni gareen yookaan dhaabni siyaasaa hundi Oromoo bakka bu'ee jedhu ija diddiimessee uummata kanarraa akka jarri ija isaanii gadi qabatan gochuu qabaa. Oromoo uummata Oromoo bara kana Irreecha akkasitti Finfinneetti kabajuudhaan hundi gammannee jirra. Oromoon hundi gammadee jira. Baay'ee namatti tola. Baramas bara injifannoo wantoonni afan bara itti injifataman itti irratti Oromoon injifatu haa ta'u jennaa qophii keenyarraa kan argaa dhageetti asuma irratti xumurraa yeroo ittaanutti sagantaa biraa qabannee dhiyaannutti nagaan nu turaa fayyaa ta'a.